baay'ee naajiraadhaa galatooma sagantaa kana qopheessine kana keessatti nu argamtanii sagantaa seena qabeessa kana immoo nu hordofuu keessaniif gammachuun keenya guddaadha. Egaa waa'ee abbaan koo dubbachuudhaaf muraasa keessaa abbaan koo cichaadha, qabsaadha. Baroota baay'eef nama hidhaa fi dararrii bara wayyaanee irraa jalqabee ammuma sirni haaraa dhufee amma jedhamee dubbatamu kana keessatti nama dararrii cimaa argaa turedha. Qabsoo keessatti bu'aa ba'ii hedduu argu dirqama akka ta'etti abbaan koos waanuma Oromoon akka Oromummaa isaatti waan isa mudatu dirqamee jira. Egaa abbaan koo paartii OFDN bulchaa Dammaqsaa hoogganamu isa keessatti hirmaachaa ture. Naannoo Walmaraatti nama dorgomaa turedha. Haa ta'u malee haala saamicha sagalee bara sana uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in uummata biyyaa guutuu mudate sanaan sagaleen isaa darbuu hin dandeenye. Sana booda immoo erga ta'e boodas mootummaan wayyaanee waggaa 14f akka inni hojii idilee isaarraa hari'amee jiruu isaa jiraatu irratti murteessitee turte. Qabsoo bara baay'ee gaggeesseen booda qabsoon inni qeerroof qarree Oromoo gurmeessee jijjiirama dhufe jedhamee dubbatamaa ture sana kan fidees akkaataa inni Oromoo naannoo isaa jiru sana walitti gurmeessee qabsoo finiinsaa ture. Egaa amma abbaan koo lubbuun darbuutti gumaachi qabsoo Oromoof inni godhe amma sa'aatii kanatti himee xumuruu dhiisuus seenaan kan isa ibsu ta'a. Haa ta'uuti waan abbaa koo keessa jiru sana bifa barruutiin kaayee dhaloota Oromoo isa dhufuudhaaf gumaachi inni kaayee darbee jira. Abbaan koo jiruu isaatti bilisummaa inni hawwuu fi barbaadu arguu dhabuus guca qabsoo Oromoodhaaf finiinse sanaan dhaloonni jala yaa'aa jira. Kitaabni inni barreesse kunis galaa qabsoo sababbiin har'a nuti as argamneefis kanuma. Galaan qabsoo kitaaba abbaan koo lubbuun otoo jiruu barreessee darbeedha. Galaan qabsoo kutaalee gurguddaa lama of keessaa qaba. Kutaan inni tokko sirna gadaa, duudhaa, amantaa Oromoo ganamaa kan keessatti hammatu yeroo ta'u, kutaan inni lammaffaan immoo siyaasa qabsoo bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf ispeeshaalii sirna Minilik irraa jalqabee amma isa ammaatti bu'aa bahii qabsoo bilisummaa Oromoo dabarse lubbuudhaan inni injiru waan ta'eefis immoo kitaaba kana keessatti seenaan jireenyaa obbo Didhaa Dharraa akka galu taasifameera. Kanaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Gaafan kana ilaalu abbaan koo akka jiruttan ilaala. Jechuun hawwiin isaa kitaaba kana xumuree kitaaba kana goolabatti godhee uummata isaa biraa gahuu ture kaayyoonsa. Fedha rabbiin taanee kaayyoo isaa kana immoo galmaan gahachuu hin dandeenye. Haa ta'uuti imaanaa inni amanee nuuf laate kana dhalootaan akka biraan geenyu adaraa nuuf kennee lubbuun darbee jira. Nuti immoo imaanaa isa harkaa fudhanne sana fuunee dhaloota Oromoo guutuu, dhaloota Oromoo bal'aan gahuu keenyaan gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Akka maatiitti anaaf immoo akka maatiitti akka abbaatti abbaan koo akka jirutti akkan ilaalu na godhaa jechuudha. Yaa haalli raabsisaati egaa sababni eebbii barbaachiseef inni tokko kanadha. Meetodii kitaabni raabsamuuf inni tokko kanadha. Garuu kitaabni galaa qabsoo kitaaba seena qabeessa waan ta'eef kitaaba barruun Oromoo marti irraa dubbisee irraa baratuu qabu waan ta'eef gola Oromiyaa guutuu keessatti karaadhuma keenyaan akka raabsinu waadaa asumaan galuu barbaada.
eeyyee galatoomi dhaloota isaa har'aaf wanti hin dhaamu yeroo baay'ee Oromoon seenaa jagnoota seenaa gootota durii san faarsee haasa'u malee seenaa isaan jiraachaa turan sana immoo jiraachuun xiqqoo isaan qata. Seenaa gootota keenyaa seenaa abboota keenyaa qorachuun irraa barannee nutis waan kennaa nu kennan sana kudhaammannee bu'aa ba'ii fuuldura keenya nu eeggatu danda'u mara akka injifannoon irra aannuuf sababa nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf dhaloonni inni ammaa kun daandii abboonni isaa saaqeef dura deemuun seenaa abboonni isaanii hojjetan yoollee galma barbaadamuu fi ga'uu baatan kudhaammatanii qabsoo hadhooftuu gaggeessuun galma barbaadamuu fi ga'uun barbaachisaadha. Ayyee. Galatooma. Boodidhaan kan wal beeknu kan wal barre xaxaa bu'aa bayii Oromoo kanumatti walitti nu fide. Walitti barre wal barre. Achii kaanee egaa hiriyyummaan walumatti ittuma unee wal jabeechuu wal dhaabbachuu itti fufe akkanaan turre. Akkuma sila xinnoo tuttuquu yaale bu'aa bayii baay'ee keessa darbeera. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbeera. Gidiraa meeqa argeera. Sana jalaa hundumaayyuu ba'eera. Yaanni isaa bal'aa guddaa ture. Erga buttaa qalee abbaa gadummaa fudhateellee karaa adda addaa waan baay'een karaa baay'ee harkifamaa ture. Karaa baay'ee wanni hawwatamaa ture. Garuu abbaa gadaa warri wayyaa fi uffatanii alangee qabatanii deemanii kun as miliqanii achi miliqanii hoggusaan deeman morma koo asitti hin kenna jedhee nama jiraatedha. Ani eenyummaa koo irraan kan hafe sirna gadaa irraan kan hafe waan biraan dhaabadhu lafa biraas hin dhaabadhu jedhee wanni godhedha. Kana duwwaa miti yeroo darbe gubbaa sanatti namoota fakkaatu walitti qabee horii waa walitti fuffunaannatee sangaallee qalee ijoollee nyaachisaa ture. Dallaa sana keessatti dalluma beeknu keessatti horii qalee nama nyaachisaa turedha. Kanaaf kan xiiqiin isa keessatti uumame inni sila dargaggoo jabanammaa xiiqii horadhaan ni jedhe xiiqiin isa keessatti uumame akka uumametti otoo wajjiniin jiraatu otoo hirribe san dhoowwuu butiin dingata butte malee fagoo ture yaanni isaa. Yaanni isaas fagoo ture karaan isaas fagoo ture. Garuu maal godha? Akka carraa ta'ee dhibamee akkaataatti yaadamne sanatti lubbuun isaa darbite kanaan nurraa fagaate malee nama nurraa fagaatu hin turre walumaan otoon dhibamiin dura akkuma sila jedhe gudii wayiin si argisiisaa akkanaan jedhee dhaadachaa ture inni kana qopheessaa jira booda gaheetu natti waa tokko ni wanni godhaa jira booda ni ilaaltaa jechaa ture isas gara koon finneesii wanni isin jenne garuu otuma sanarra jiru immoo lubbuun isaa darbee ijoolleen kun bakka kanaan gahuudhaaf haamilee godhatanii jabina godhatanii horatanii bakka kanaan gahuu isaaniif gammachuu guddaan wanni kuni akka inni jirutti ammallee akka inni jirutti nutti argisiisa anaan gammachuu guddaan keessatti uumaatti haamilee guddaan itti akka namnis argu akka ijiraansa lafa keessatti boqotu akka gaariitti kan godhani galanni isaanii ammayyuu guddaadha jedhee dinagdeen uummata tokko keessatti faaktarii guddaadha. Iddoo guddaa qaba. Iddoo guddaa qaba. Kanaan dura Maccaaf Tuulamatti waa'ee dinagdee namoota barsiisanii dabareedhaan waamee barreessaan tureani waamee affeeree waa hinti laachaa turan nama sochoosaa turan waan nooruma isaayyuu hin qabu Oromoon waan uumaan isaa mataan isaa gaafa uumamu qulqullummaan uumame kitaaba qulqulluu jedhamu kana edishinii isa duraa namni arge dhiiga Oromootiin waan katabe waan barreeffame fakkaata keessi isaa Ingiliffaan isaa isa sargal borcame isa fakkaata isa waan katabame waan lafa taa'e fakkaata garuu gaafa dhalatu uf baru
eenyu maal arga? Hoolaa jabbii arga Oromoo. Hoolaa jabbii arga. Garraamummaa hoolaa garraamummaa jabbii sanaa fudhachaa deema. Yoo ol jabaatu immoo loonitti darba. Inni sanuma waanuma tokko karaan isaa wanni isaa fooliin isaanii waan tokko karaktariin isaanii garraamummaa. Oromoon akka itti jiraate malee waa'ee isa karaa hannaa kana isa dalgadeemuu kana isa maaloo kana hin jiru. Kan biraa abbileen keenya akaakileen keenya sanyii nu lakkoofsisu galgala har'a shan nutti himu har'a shanan sana bullee immoo boru yoo deebifisu waan hin rukutamnan garafamne ture. Oromoo itti dabalu akkasitti nu deemsisu. Warri kaan garuu kana miti isaan gorsan. Kan isaan gorsan hammina wanni dubbii shira waan argamu. Kanaan Oromoo wanni ta'e. Dinagdee irraas fagaate bilisummaa dhabee kan inni jiraate kanaaf. Kan uummanni dinagdeedhaan hin jabaanne immoo lataakkuu tokkollee deemuu hin dandeenye. Kanaaf amma warri kaan miidiyaa meeqa kan qabani maaliif? Dinagdee waan qabaniif. Oromoo maaliif taa'eedhuma aada dinagdee waan hin qabneef. Dinagdichi immoo diidaan dhufne qe'uma isaarraa fudhatanii isumarraa fuudhaniitu abbaa qabeenyaatti ta'anii kanaaf akkas ta'e. Kanaaf Oromoon dhaloonni ammaa kun akkuma sila jenne dhaloonni ammaa kun dinagdeen akkam nama jabeessu garamitti akka nama oofuu danda'u bilisummaa isaa yaadameen nama ga'uu kan danda'u dinagdeen hundee ta'uusaa utubaa uummata tokko ta'uusaa hubatee karaa hannaarra ton ta'in karaa haqaarra karaa dhugaarra sammuusaa karaa nagaatti qotee qajeelfatee dinagdeetiin akkamitti akka jabaachuu qabu sammuutiin akkamitti akka jabaachuu qabu gorsuun dhaamuun barbaadani gama kun. Odeedhaadharraan ani waggootii 15 dura wal barree umuriin illee ana dura turanii garuu naannoodhuma waa'eedhuma qabsoo uummata keenya sochoomaa uummata keenyatti waliin dhufnee wal barree immoo caalaatti immoo umuriin na caalanii akka hiraattidha. Boodiidhaan akkuma maqaa isaati. Didhaadha waan dhugaan taane tokko ifumatti eenyuun sodaatu abbaa fedhe maan ta'in ifatti dubbata. Waan dhugaa tokkorraa nama duubatti deebi'u miti. Dharraan isaas immoo akkuma maqaa abbaa isaatii dharraa bilisummaa immoo hedduu qaba. Dhalootuma isaatii dhalootaan gara lixa shawaatiin mul'achuuyyuu egaa dhalootuma naannoo sanaa ta'uu hundumadha. Dhalootuma isaa kaasee waa'ee uummata kanaa bilisummaa uummata kanaa nama hawwaa ture nama qabsaa'aa ture jireenya isaa miti. Kutaalee biyyattii keessatti kutaa biyya naannoo Amaaraa jedhamu kanallee bulchaa ta'ee nama bulchaa turedha. Achi immoo deebi'ee gara walakkeessa keessatti 80 booda naannoo hoolotaa aanaadha wal maraa jedhutti bulchaa ta'ee hojjetaa jiranii achirraa hojiidhuma kaayyoodhuma isaaniitiin kan ka'e akka isaan barbaadanitti malee akka warri kaan barbaadatu waan taaneef hojiirraa guranii gara waggaa 14 kitaaba irrattis barraa'eera. Nama turee fi nama maatii isaa illee utuu hin jedhin mana hidhaatti illee yeroo hedduu deddeebisanii rakkisaa ture. Kanaaf booddeedhaa wajjinanii akkuma hiriyaa obboleessatanii wal beekne. Baay'ee gammachuun itti gammada. Yeroo tokko hayyuun tokko akaakayyuudha ilma isaatu biyya alaatii barata. Digirii 3 fi dooktarummaa 4 qaba. Akaakayyuutti bilbilee akaakayyuun maal jedha? Yaa ilma koo yaa akaakayyuu akkamii dagaa gaafate durbaa akkamii barattee ijoollee horannaan abbaa tokko qaba nan ga'u sin ga'u shangodhu gurbaa sittanii ma jedhe. Maal abbana tokko ofii taati jedhe. Tokko ofii ta'eetu warraa taa jedhe. Tokko ofii ta'ee lammii taadha. Tokko biyyaa ta'eetu tokko ofiisin taa warraa sin taa lammiifis taa biyyaaf taa jedhe. Tokko immoo ofiisin taatu yookiin raatu yookiin maraattu taati. Waan jedhe seenaan sun seenaa dhugaati. Dhaloota ijoollee amma horan keessaa ilma abbaa fakkaatu jechuun akka maatii boodiidhaa kana keessumaa mucaansaa gammachiisdidhaani kaayyoo abbaan isaa fudhatee kaa'ee hin xumuriin godhe galmaan ga'ee kitaabaan ga'uunsaa dhaloota amma kanaatiif fakkii guddaa ta'a baay'een itti gammada. Galata nabiina sinis fadhaa jiraata.